rabbiin kanumaan adunyaan akka fayyuuf badii jala akka bayuuf adunyaan akka fayyuuf badii jala akka bayuuf isin kiyya jedhee ofinnu waame inni harka kenna qabee ofinnu waame inni jaalalaasa guddaan ofinnu waame inni olee kenna mo'ee ofinnu waame inni mulli argine kunoo jaalala saafannu kana hundaa ta'ee nu jaalatinna mulli argine kunoo jaalala saafannu kana maraa ta'ee nu jaalatinna. Ashima akkam jirtu daawwattoota televizyina OBS kun ayyaana du'ee du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos bara 2013 sababeeffachuudhaan kan nuti argamaa jirru mana pirezidaantii gamtaa hojjettoota daandii qilleensaa Itoophiyaa kan ta'e Injiinar Taliilaa Dheeressaa fi Kumee Eliyaas ayyaana kana dabarsuuf asitti argamnee jirra. Kanaaf hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Qophii kana kan qopheessanis qeelar ga'uuti. Gama ogummaa kaameraatiin immoo Hawwii Gurmuu nu wajjin jirti. Kanaaf hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Baga geessan isiniin jenna. Baga geenya. Baga waliin geenya. Baga waliin geenya. Warri mirga dubartootaatiif falmanii dubartiin jalqabaa jedhu warri kaan immoo dubartoonni adda waraanaatti malee kan isaan jalqaba ta'uu qaban iddoo biraatti ta'uu hin qabanis kan jedhan jiru. Eenyurraa akka jalqabu qabu ishee magaafadhu mee? Eenyurraa jalqaba? Isaanirraa jalqaba. Akkam ayyaanni kun mee? Ayyaanni kun baay'ee gaariidha. Egaa akka nama mana Waaqayyoo keessatti dhalatee guddatee tokkootti Kiristoos kan inni jalqaba dhufeefiyyuu kaayyoon isaanii guddaan guyyaa irraa fida. Nuuf duudhaaf dhufe du'e immoo du'a mo'ee ka'ee jechuudha. Gara mirga Waaqa Abbaatti ol ba'uuf waan dhufeef jechuudha. Nuufi akka duuka buutota Kiristoositti guyyaa hiikaa guddaa nuuf qabudha. Guyyaa nuti itti baay'ee gammannudha. Guyyaa itti mootummaan dukkanaa injifatame waan ta'eef akkuma ati fuula koo irraa argitu gammachuu guddaa natti baay'ee gammadeera. Namoota sin beekneef akkuma kana daawwattoota keenya har'a karaa televizyina OBS'n guyyaa ayyaana waggaa kana jechuudha daawwataa jiranii fi gabaabaadhumatti eenyu Injiinar Taliilaa yoo jenne? Injiinar Taliilaan egaa namni baay'ee waan baay'ee na waama. Dalagaa diina keenyadha. Inni firaa immoo jabaa keenyadha. Ati isa kam reechi keessa? Ani garuu jabaa ta'uu koos hin beeku. Diinas mitan eenyuufu jabaa Waaqaa. Garuu Injiinar Taliilaan karaa gam tokkoon daandii qilleensa Itoophiyaa keessaati nama qacaramee waggaa 10 oliif hojjechaa turedha. Ogummaa injiinaringiitiin. Akkuma kana immoo itti gaafatama dabalataas nama qabudha. Hojjettoonni daandii qilleensa Itoophiyaa amma gara 19,000 darbaniiru. Baay'inni isaanii. Kanas karaa gamtaa hojjettoota buleessa daandii qilleensa Itoophiyaa waggaa 59 lakkoofsee sanaanii ani hoogganaa isaa yookaan pirezidaantii isaa waan ta'eef hojii koo sadilee birattis immoo gamtaa hojjettootaa sana hoogganuudhaani egaa dabarloorii yookaan immoo hojii lama hojjedhaa jechuudha. Inni sadaffaan immoo addanaati immoo akkuma argitu warri kunis immoo gamtaa hojjettootaa biraadha. Warra tana biratti argitu kun. Gamtaa hojjettoota daandii qilleensaa Itoophiyaa pirezidaantii ta'uudhaan tajaajiluu kan jalqabdee yoomi kaasteeti? Waggaa tokkoo fi ji'a 6 guuteera amma. Kan hojjettoonni sabaaf sablammoonni daandii qilleensa Itoophiyaa keessa hojjetanii pirezidaantii keenya nu taatee haftee malee mirga keenya bu'aa keenya kan nu guddisuu danda'u nama akka keetiiti jedhanii gara iddichaatti ergina filataniiti. Waggaa tokkoo fi ji'a 6 Daandiin qilleensaa Itoophiyaa kun yeroo baay'ee uummata Oromoo biraas ta'e namoota muraasa sabaaf sablammoota biyya kanaa biraa yeroo komiin ka'u jira. Komiin keessumaa uummata Oromoo biratti komiin ka'u daandiin qilleensa Itoophiyaa kun yeroo baay'ee nama keenya namoota afaan Oromoo dubbatan kanaa fi akkama isaanutti ilaalaa wanti jedhamu jira. Mee akkamiin carraama bakka sana seentee ergi hojjettee immoo gara sadarkaa kanaatti dhufuu dandeesse. Carraan kun akkamittiin dhufuu danda'a? Tarii ani si dhufe argadhaa jedhee. Dhuguma gaafii jabaa na gaafatte bara nuun daandii qilleensa Itoophiyaa seenne
masaanummaan kun waan haalamu miti. Egaan dhugaa irraa bitatti birgatti masu lafa natti dheembula malee wantoonni baay'een sabaa fi sablammiin seerri ittiin bulmaataa daandii qilleensa Itoophiyaas akkuma kana seerri ittiin heerri nuti ittiin bullu akka biyyaatti diversity dha miti reekan inni appreciate godhu garaagarummaa kana our beauty is in diversity dha. Wantoonni sun garuu baay'ee daandii qilleensa Itoophiyaa keessatti leellifaman turanii egaa nusi kan nu dhufne bakka qabachuus kan nu barbaannee fi alaala dhaabbannee wanta kana biddeen abjuu nyaachuurran sirratannee ofumaati itti seennee sirreessuuf maayyaallu kan jedhudha. Komiin mul'atu sun ani soban jedhu garuu nu ergii dhufne as waggaa tokkoof jeja gidduutti mee gaaffii tokkoon si gaafadha. Daandiin qilleensa Itoophiyaa waggaa tokkoof jeja fuuldura isaa naannee laga Xaafootti laga Daadhiitti as Boolee Bulbulaatti iddoo garaagaraatti isaa gargaarsa godhu agartee beektaa? Xiyyaara jechuun barrisee darbu qofattan beeka akka inni gadi bu'ee hojii hojjetu amma qubsiifneerra gaa isa qubsiifneerra si caalaatti immoo sichi qubataa maaliif ergii nuun dhufnee asii kaampanicha influensii gochuudhaani daandiin qilleensa Itoophiyaa kaampanii addunyaa irratti baay'ee beekama saba isaan immoo jibbamaa ta'uu hin qabu. Maaliif ammaatii koo gidduutti jechuudha. Adibannaan koo ijoolleen kun jaallatanii ollaan innaa na faarse maal naa godha? Faarsuu taanaan kan na faarsuu qabu sirriitti maatii kooti. Kanaaf daandiin qilleensa Itoophiyaa maatii isaanii tuun faarfamin sabaaf sablammoota Itoophiyaan tuun faarfamin ollaan innaa faarfame guddinumti sun iyyuu guddina sobaatee jechuudha. Kanaaf nuun kaampanii keenya waan jaallannuu fi guddinni dhugaan immoo jalqaba bu'uura maatii kee keessatti gadi fageeffachuu maatii kee wajjin nagaa uumuu maatii kee wajjin wal hubannaa uumuu waan ta'eef fuula gara saba isaatii akka deeffatu goone jechuudha. Kanaaf rakkoon tureera. Ammas rakkoon sun guutummaadhumatti furame jechuu miti. Tarii rakkoon uumame kuni anaa fi fakkaattoo tokkootus immoo furee darbas jechuu miti. Rakkoo jaarraan dhufe waan ta'eef nus jaarraa maan buqqifnaa inni abdan. Sabaa qoo guutuu jedheera deebina nus. Kanaafis dhalatti guddisaa jirra. Maqaan koo Kumeeliyaas Kabbadan jedhama. Gabbada sunoo dagaagoo tullu bari'u. Dhugaamu. Sunoo degoo. Mucaan koo bitte. Garasii galmee asitti Bitteetti. Ati eessaa hojjettaa mee maal hojjetta kan jedhu irraa kaasnu. Okay. Ani isumaan yuunivarsiitiidhaa giraajuweetii godhee ba'e ikoonoomiksiidhaan kan inni eebbifame. Dinagdee jechuudha. Jimma yuunivarsiitii ba'een waajjira Ethiopian Revenue and Customs Authority jedhaman Ingiliziisa waajjira galiiwwanii fi gumrooka Itoophiyaa kan damee Jimmaa jirutti qacarame. Isa booddee waggaa 3 tokko argachuu hojjedhee booddee carraa barumsaa maastersii argadheen gara Finfinnee dhufe. Ammas waajjirichuma keessan jira garuu biraanchii kan biraa large tax office kan jedhamu keessan hojjechaa jira. Abbaa mataa hiitaa sana keessa jechuudha. Achuma jira for waggaa 10 ol anis achuma keessan jira. Kun amma maatii qabdu gara barnoota saganaatti yoom dhuftanii? Barnoota samaatii ijaarrachuu gara. Kun hojjeoota yartuu booda waggaa 5 cufanna. Waggaa July keessa waan ta'eef isatu beekachuudha. July maalanis beeka kan yaabachiisaa irra. Ga'ee guddaa kan taphate isa ture jechuudha yeroo sana. Kanaaf jechuudha kanatti gara isaa ilaalle. Kanaaf waggaa 5 ta'uuf adeemaa jirra ergaa bultii uummanne. Egaa sana dura immoo hiriyamaa turre yeroo dheeraadhaaf inni achitti wal barre waan ta'eef Jimma. Kaampaasii matti wal bartan. Wanti kaampaasiitti biqilee ija godhate jechuudha. Tole amma fakkeenyaaf hojii lamaan keessaniyyuu hojiidhaaf yeroo baay'ee hojii irratti dabarsitu. Keessumaa injiinar Taliilaa irratti yeroo baay'ee kan ka'u keessaa wantoonni baay'ee barreeffamoonni garaagaraa kan miidiyaalee hawaasaa irratti ka'u keessaa tokko. Namni kun nama gar tokko duwwaa ilaalu nama biyyaaf dhaabbatu miti nama saba ija tokkoon ilaalu miti kan jedhamu jira.
keessaaf alaa yeroo irratti babarreeffamu in argama. Fuula miidiyaa hawaasaa irratti hin ba'a. Yeroo akkasii kana inni haatu akka. Egaa akka inni yoon jedhe sobata maaliifi lubbuun namaa birriidhaan hin bitamu. Nama baay'eetu sodaachisa garagaraas tuffatee karaatti hafe miti seenaa beeknu keessaayyuu kun beekamaadha yoon sobeessiin warra jiran akkan sobaa jiru beeka waan ta'eef nannaa sirriidha dhugaasaa garuu hundumaa gararraa immoo waaqayyoodha miti kan baanee galuu keenyatti nu eeguu kan inni yoo jedhe malee tarkaanfachuu hin dandeenyu inni yoo jedhe malee harki keenya jajamee biddeen illee furachuu hin dandeenyu waaqayyoon nana manadhaa. Egaa waaqayyo mattanniise malee yeroo gara foonitti deebi'u inni sodaadha nannaa. Sababii isaatiin bakka jirtutti sababii maqaa isaa qaburraa ka'ee bakka hojii hojjettutti dhiibbaan sitti dhufe jiraata? Ilaalcha tokko tokko fakkeenyaaf waama poostii tatta'u kanarraa saayidiin abbaa manaa kee argine ajabaatu baay'ee mucaa cimaadha qorrinaan jedhan jiru. Faallaa isaatiinis immoo jira lachuu isaa yoogaa. Akkuma inni dhufettanii wanni jedhee bira darbachuudha. Argine kunoo jaalala saafannoo kana hundaa ta'ee nu jaallatinna nulli argine kunoo jaalala saafannoo kana maraa ta'ee nu jaallatinna. Tibba darbee kitaaba wayakkee eebbisteetti quba qabna CD walaloo keessumaa haartiin Oromoo dur bara Onesimoos fa'aa Asteer Gannoo harraa kaasee daandii qabatee guddachaa dhufe. Atis immoo gaa dhiyeenya kana waan jarri ka'anii darban kana akka isaan guddifatan akka guddatu akka dhalootaaf darbus gumaacha mataa keetii baattee jirta. Kanumaan baga gammaddee baga carraa kan argatte siin jecha. Mee eessaa hojjettaati? Ani maqaan koo Mararaa Tafarii Bal'aan jedhama. Kan inni hojjedhus daandii qilleensaa Itoophiyaa keessaati. Amma waa barreessitee jirta akkuma kana waa hojjettee jirta dhalootaaf aartii Oromootiin waa gumaachuudha waa keessa jirta. Ogummaa kee wajjin wal qabataa tarii wanti kun jechuu barbaade. Dhugaa dubbachuuf ogummaa koo wajjin wal hin qabatu. Maaliif kan hin baradhe injiineeringiidha. Kan inni hojjechaa jiru immoo daandii qilleensaa Itoophiyaa keessaati. Suphaa xiyyaara irrattidha. Ogummaa koo wajjin yoo wal qabachuu baateyyuu garuu fedhiif dandeettiin uumamaa gama aartiitiin gatee jiruu fi sadarkaa mana barumsaa elementarii fi haayiskuuliitti illee hojii kana hojjechaa gatiin turee fi sanuma guddifadhee amma immoo sadarkaa kitaaba barreessuu sadarkaa CD'dhaan hojjechuu akkasumas yuutuubii garaagaraa irratti miidiyaa garaagaraa irratti caalmaatti immoo aartii keessatti walaloon kun akka dagaaguuf irratti hojjechaa jira jechuudha. Walaloo kee kana keessaa mee muraasa dhageessine gara boodaatti immoo waan jiru wajjin haasofna. Tole egaa kitaabni kun kitaaba kuusaa walalooti maal ta'inna kan jedhudha. Kana dura giddugala galma aadaa Oromootti eebbifamee ture. Amma gatii eebbifamee gabaarra jiruu fi namoonni barbaadan iddoo kamittiyyuu argachuu danda'u. Kana keessaati har'i guyyaanis ayyaana gatii ta'ee fi nagaama uummata kana gaafachuudhaani seensa kitaabicharraa walaloo jiruun dubbisa. Lammiin keenya hundi Oromoonni martuu nagaan sin gaafadha ashamaa akkam jirtu. Warri Arsiif Booranaa, warri Gujiif Salaalee, warri Shawwaaf Harargee, warri Wallaggaaf Baalee, warra lagaa gidduutti seenaan keessan lalisee, warri Goojjam Matakkal, warri Raayyaaf Kamisee, warri Goobbaaf Roobee, warri Madda Walaabuu, warri Ciroof Harargee, Horroo Guduruuf Shaambuu, warri Amboof Wallisoo, warri Shaggar Finfinnee, warri Dhiibbaa Lagaatiin galmi keessan hin jigne, warri Naqamteef Giddaa, warri Najjoof Gimbii, warri Boojjiif Aayiraa, warri Begiidhaaf Dambii, warri Luu Abbaa Booraa, warri Baddalleef Mattuu, mee nagaan sin gaafadha akkamuma naaf jiru. Aartii Oromoo akka guddatu hundumtuu gaafa waltajjiitti ba'u gaafa carraa argatu aartiin Oromoo guddatu dagaagu hin guddifnaa hin jabeessina jedha. Garuu barreessitoonni akkuma kana immoo aartistoonni Oromoo yeroo waan isaan barreessan kun hawaasa bira ga'ee yeroo itti akka isaan yaadan hin taaneeftu jira. Bu'aa bahii baay'ee keessa dabarsu. Siif akkam ture mee deemsa kitaaba kanaa yookiis akkoo kanammoo walaloo CD keetii kana bira dabartee sadarkaa kana ga'uun deemsi sun siif akkam ture? Inni kun dhugaa dubbachuuf akkuma jettu akka saba keenyaatti rakkoo mana maxxansaaf raabsaatu jira. Inni maxxansitaa sana booddee manneen kitaabaa kun harka wal qabatanii sadarkaa baadiyyaa carraan ittiin ga'an hin jiru.
yoo dhuunfaadhaan immoo fuudheen kutaa biyyaarra naanna'a jettee humna barbaada. Dabalataan immoo humnuma qofayyuutu hin taane ayyama barbaada. Akkasumas immoo iddoo tokko tokkotti immoo ilaalcha siyaasaatiin lafti inni itti ilaalamee kitaaba baatteen deemtu kitaaba hin gurgurtu iddoon itti jedhamullee jira. Kanaaf kitaaboleen baay'een naannoo barreessaan sun jiraatutti yookaan naannoo kitaabni sun itti eebbifamu fa'ittafa. Kanaaf kutaalee biraa dhaqxee ammatooti kitaaba kana qabdu argattaniitu jetteeti nun geenye eessaa argannaa jedhu. Sababiin isaa maaliifi walitti hidhamiinsaatu hin jiru. Barreessaan gaafa barreessu mana maxxansaatti maxxansee sana booddee mana kitaaba tokko lama ka'a mana kitaabichaa achumatti hafa. Carraanii manneen kitaabaa kun wal qabatanii kitaabolee kutaa Oromiyaa keessa jiran kutaa biyyattii keessa jiran garaagaraa gahuuf qabu baay'ee xinnoodha. Anas akkuma barreessaa tokkotti rakkooma kanatu na mudate jechuudha. Akkamiin keessa darbite? Aartiin keenya inni guddaan ammayyuu kan caalu hojjechuuf dhamaana waan ta'eef isa hojjetame kana qofa miti. Hojiin kan biraas jira waan ta'eef akkamittaan isa immoo hojjedhaatti deemuu qabna malee inni kun naan gurguramne yookaan inni kun iddoo akkasii hin geenye uummata bira naaf hin geenye bal'inaan hin tatamsaane isa jiru irratti hundoofnaan waa hojjennee maddoo sana hojii sana booddee dhaabbannaa jechuudha. Kanaaf aartistoonnis barreessitoonnis waan hojjetanitti caalmaatti hojii dabalataa hojjechuu isaaniitu hojii masa dur ture illee akka inni bahu godha malee isa hojjetame duwwaa irratti dhaabuu hin qaban yaada jedhu. Guyyaan irraa guyyaa ayyaana waggaati egaa mana hiriyaa keetiitti kan nuti argamnu jechuudha. Hiriyyummaa fi haadhufnuyyuu malee aartii aadaa Oromoo seenaa Oromoo bakka argine hundumatti dubbannee hawaasa kanaaf barsiisuun ga'ee dhaloota ammaarraa eegamu waan ta'eef jechuudha kan nuyi kana keessa buufnee fi kitaabni kee yookiis CD'n kee kun kan eebbifame kun kan gabaaf dhiyaate kun tarii daawwattoonni yoo isaan barbaadaniif daawwattoonni keenya aartii Oromoo guddisuuf akka gumaacha isaanirraa eegamu tokko akka godhanii fi eessatti argatu akkamittiin argama kan jedhu yoo kaase. Kitaabni kun manneen kitaabaa naannoo Finfinnee keessa jiran hundumaatiin ga'een jira. Dabalataan akkasumas kutaalee Oromiyaa keessaa gara Naqamtee, Gimbii, gara Haayiraa, Dambidoolloos ga'eera. Caalmaatti manneen kitaabaa naannoo sana jiru naannoo isaaniitti dhiyaatu kana jiru yoo dubbisanii argachuu danda'u. Keessumaa immoo namoonni naannoo Finfinnee jiraataniif gara Finfinnee dhufuu danda'an immoo manneen kitaabaa Elellee jira, Foollee jira, Miiltoo jira, manneen kitaabaas keessa jiran hedduu bira jira. Carraa itti argamu ammayyuu carraa guddaatu jira jechuudha. Waan uummata kee keessa jiruuf waan keessa kee jiru kana kan ittiin baaftee dhaloota biraan geessuudha. Komiin jira uummata keessaa, sodaan jira, miidhamni adda addaa jira. Isa kana uummati kun hundumtuu dubbatachuu hin danda'u waan ta'eef waan arginu naannoodha gara naannootti bakka gara bakkaatti gaafa sochoonu waan uummata keessa jiru kana calaqqisiisuudha. Kalaqa mataa kootee duwwaatu hin taane isa uummata keessa jiru kana bifa aartiitti jijjiiree sheekoo uummata kanaa, seenaa uummata kanaa, aadaa hawaasummaa, ciigoonni qabullee bifa ittiin argisiisan waan ta'eef walaloonni meeshaa jabaa ittiin aartii eenyummaa saba sanaa afaan saba sanaa guddisanidha jedhee yaada. Dabalataan waa'ee ayyaana guyyaa har'aa wajjin wal qabatee sila nagaa gaafadheen ture asirratti nagaa gaafadheen ture amma immoo maaliif nagaa yoon gaafadhe waan jedhu tokko itti fufeen dubbisaa akkas jedha. Akkam naaf jirtu jedhee yoon sin gaafadhu nagaa maaltu orma naaf sissaa jiraachuun keenya bagaa. Utuu nuuf karoorfamuu salphinniif du'a guddaan irraafnee jiraanneerra lola kallattii hundaan. Amileedhaan jabaannee tokkummaadhaan honnanna guyyuun jibbamna malee Oromoon kun yoon banna. Nuti nagaa labsina jaalaluma dubbanna. Gaarummaadhaan hojjenna garraamummaa guddanna. Isa nu jibbuuf gaarii isa nu miidhuuf tola diinni boolla nuuf qotuyyuu nu markaa nyaachaa oola. Albaadhummaaf sassataan araddaa ormaan saamnu warra kaaniin boossisnee gamoon dheeratuun dhaamnu. Ofiitii nyaannee quufnee beela ormaan dagannu garaa guuttachuuf jennees dafqa kaaniin haqannu. Lakkii yoo gaafatamnes kamuu nu qabna deebii quubsaa gaarummaadhaan mo'anna gumbii guuttannee obsaa. Hin qabnu sodaa du'aa yoo barbaachises lolli gola keenyas guutuudha warra fedhaniif tolli. Isinoo warra bineensa lagaa wajjin nagaa jiraatu itti beektu mundattu Oromoo koo maal taatu. Biqilaa daggalaafuu ni qabna safuu guddaa akkuma malasaatti wajjiniin jiraachuufuu qabna ogummaa guddaa. Eeyyee
Anis siniifan hawwaa akka dacheen qaaqate margee siniif lalisu. Akka mul'anni keessan biiftuu ta'ee mul'atu. Akka arrabni ormaa gaarii keessan dubbatu. Akka eebbi garroobee abaarsi daaraa ta'u. Akka dhugaan keessani bakka awwaalamee ka'u. Akka gaaddidduun du'aa cabee sinirraa harca'u. Kan hamaa keessan yaadu akka inni iddoo manca'u. Dirreen keessan lalisee nagaa dhaabbataa horu. Waaqni eebba qajeelaa hunda keessan haa sooru.